السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما أركفوني جرجرتو أمتك أشتي أمتك جاللا في أمتك بجا أكم جرتن فياكي سني نجيني اسم بدأ الحمد لله رب العالمين أنس نجرا قالت ربي جالتمتو تافي كبجمتو تكيا جرتو ججباتو الحمد لله أني نجاكوتي قالت ربي سنس أكا نجتاتن أبدين قب إن شاء الله أردفتو تكو تيفي زينكي سيفتو تكو نمتي كيسانيو galatuma ulfaadhaa kabajamaa isiniin jedha yeroo yerootti viidiyoo hanga dhiisu laayik gochuudha sheer gochuudha yaada keessan koomentii jalatti isinitti waan isinitti dhagahame ibsachuudhaan na bira dhaabbataa jirtaniin galatoomaa ammallee jajjabinii keessan akkuma itti fufetti haa ta'uuf isiniin jedha ulfaadhaa kabajamaadha. Egaa ka hordoftoota koo yeroo hundumaayyuu video hanga dhiisu please like gochuun dagatinaa like commentii godhaadha akkasumallee yaadaa fi qeequmsa qabdan commentii jalatti barreessuudhaan naaf kaayaa yaada qabdan isiniin jedha. Akkuma beekamu guyyaa guyyatti yeroo yerootti formaashiina garaagaraa fidaa asirra akka wal qaqqabsiisna jechuudha. Maashaallah tabaarakallah har'as oduu gammachuudha qabadheen dhufee alhamdulillahi rabbil aalamiin obboleettiin teenya caaltuun gara biyya dhaloota biyya abbaa isiitiitti galtee jirti nagahaanii. Alhamdulillah rabbil alamin rabbiin galanna haga'u hedduu gammannee jirra. Hedduu takka gammannee jirra rabbiin kaafillee rabbiin baasee akkanuma nu haa gammachiisu ijoolleetiin kan Saudi Arabiyaa keessatti mana hidhaa keessatti dararamaa jiranii yaw akka baala gogee mukarraa harcaa'uutti bakka hundatti lammiin keenya harca'aa jiran kana rabbiin inshaallah kaafillee yeroo gabaabaa furmaata nuuf haalaatu isiniin jedha. Baga gammadde jechuu hin degatinaadha isiniin jedha. Baga gammadde baga nagaan nuuf galte jedhaanii caaltuudhaanii galtee jirti caaltuun nagahaanii. Yaw kaafillee rabbiin baasee akkanuma nu haa gammachiisu inshaallah gammachuu hundaatu nu haa agarsiisu. Gammachuun keenya lammiin keenya akkasitti dubbachuuf soobaan keessi keenya nu gubataadha keessi keenya nu godaannisa. Lammiin akkasitti rakkataa lammii akkasitti rakkatu lammii akkasitti dararamu san argaa gammachuun qabnu. Yaa hundumaafuu ka alhamdulillahi rabbil alamin inshaallah rabbiin gahi nuunaa jedhu rabbiin nurraa haa jijjiiru tanallee godaannisa baqaa carraa keenya taate tanallee rabbiin nurraa haa jijjiiru. Biyya teenya naga ga'udhee biyya teenyaaf misooma. Niyoo nageenya jiraate misoomni biyya keessattillee ni jira jechuun ni jira hojjetatee namni kamiyyuu jiraachuu danda'a. Rabbiin biyya teenya nagaa nuuf haa godhu. Biyya teenya biyya nagaa biyya araaraa biyya tasgabbii qabdu biyya itti hawwan rabbiin nuuf haa taasisu. Biyyi teenya osoo tasgabbii qabaattee wanti godaannisaaf saaxilu takkaayyuu hin jiru. Inshaallah yeroo gabaabaa keessatti rabbiin gahi nuun jedhee nurraa ol fuudhee garbummaa nurraa ol fuudhee nu bilisoomsee biyya teenyaaf nagaa godhe biyya teenyatti nama taa'ee dalagatu rabbiin nu haa taasisu tolee nuuf haa jedhu. Obboleewwan kiyyaa wallahi yaw cinaa tokkoon gammaddu hin gammannaa cinaa tokkoon achi hafisaniifis qalbiin nurraati. Du'aa kadhadhaa hundumti keessanii inshaallah horoonni hawaasun illee yeroo gabaabaa keessatti akka rabbiin nu dhaqqabee gara biyya ofiitti deebi'an jechuudha. Wallahi hedduu nama dhukkubsaa yaw maal gochuu dandeenya ree homaa wanni kun hin jiru humna keenyaa ol ta'e waan ta'eef wallahi rabbiin nuuf haa dhaqqabu hin danda'a inni nu haa dhaqqabu yeroo gabaabaa keessa furmaata nuuf haa laatu furmaanni harka isaa keessa hin dhabamu baay'eedha. Harka keenya keessa dhabameelee harka rabbii keessa hin dhabamtu waan taateef rabbi furmaata nuuf haa laatu isiniin jedha obboleewwan kiyya jaalatamtootaa fi kabajamtoota. Wallahi hedduu takka nama dhukkuba hedduu takka namatti dhagahama. Yaw haa ta'u wanni godha hin jiru waan ta'eef inshaallah du'aayii waliif kadhanna rabbiin bira nuuf haa jiraatu. Kanaaf obboleewwan kiyya har'a baay'een gammadee jira dhugaa dubbachuudhaaf caaltuun baatee galteerti. Gara biyya isiitti galtee jirti nagaanii. Kanaaf akka hidhame caaltuu bichaadha. Kuwwan hoo hizbiin achi ciisu kumaatama achi keessa ciisu jechuu dandeessanii caaltuu wanti yeroo hunda maqaa dhoofnuu fi nama sagalee adda durummaadha sagalee miidiyaa kanarratti qabulleedha. Dubartii jajjaba gaafa hin jedhu olumaan kan isii caalan
kan diinii osoo barsiisan markaza garaagaraa irra osoo barsiisan sababa hiqaamaa hin qabneef qabamanii achi keessan lubbuu isaanii darbee kan dhibaa achi keessa dhibamaa jiranii kan achi keessa ammallee dararaa garaagaraa qaqqabaa jiru baay'eetu jira. Isin akkamitti akkana jette jechuu dandeessan garuu ammoo wanni isin yeroo hundumaayyuu namni maqaa isii dha'uuf wanna sagalee miidiyaa kanarratti sagalee uummataa taatu akkasuma beekamti sagalee qabduu miidiyaa kanarra qabduudhaaf malee ulumaa gurguddaa isii caalu abbaa isii kan ta'u akaakayyuu isii kan ta'utu achi keessa jira. Kanaaf hundumaa isaayyuu namni kamiyyuu nafseen nama kamiituyyuu tokkocha. Yaw rabbi yeroo gabaabaatti gahe nuun haa jedhu isaaniifis furmaata nuu laate yeroo gabaabaatti gara biyya isaanii rabbiin nuuf haa galchu. Wallahi hedduu nama dhagahamaa nama gaddisiisaa mucayyoon tuni wanti garaa nama nyaattu. Bultii seentee osoo isiin gammachuu bultii sanii irra jirtu akkasumallee suuqii banattee akkuma beektan jechuudha caaltuuni. Suuqii banattee osoo haala gaariidhaan tattaaffii mi'aa bultii sanuu reefitti seenteedhaan nama osoo jirtu. Itti seentee suuqii banattee haala minbiyyeeffattee osoo reefuu ija banataa jirtu ijisii ija banachuu fi dandeettee addatti suuqii banattee mana namaa jalaa baatee dandeettee suuqii isiin banattee xiqqoo ija banachuuf qabamu isiillee takka taate dhugaa dubbachuuf namatti dhagahama. Yaa hundumaafuu fedhii rabbiiti yoo rabbiin nyaadhu siin jedhe malee nyaachuu hin dandeessu ati karoorsitus daladdus yoo rabbii siin nyaachisi nyaachuu hin dandeessu jechuudha. Kanaafi inshallah rabbiin gahe nuunaa jedhu rabbii yeroo gabaabaatti nu haa dhaqqabu nu haa nassaru. Wallahi hin beeku nama dhukkuba biyya namaa keessatti hammamuyyuu yoo qananiidhaan jiraatte hammam takkaayyuu yoo nyaatte yoo dhudde yoo kolfite hammamuu yoo sitti tole gammachuu hammamuu qabaatte gammachuu hin qabdu. Kanaafi rabbiin nu haa gammachiisu yeroo dheeraa keessa inshallah furmaata nuuf haa laatu. Kanuma jedha. Waan biraa hin jedhu inshallah du'aa waliif kadhadhaadha du'aa irra himaan qeebalamti onnee qulqulluu irraa waliif kadhadhaa isiniin jedha yoo onnee qulqulluu irraa du'aa waliif kadhattanii jettanii rabbiin isinirraa dhagaha waan ta'eef rabbiin yookaan nama as keessa wal gahee akkanatti onnee qulqulluudhaan namoota baay'ee du'aahii kadhatan keessaa yookaan sababa rabbiin nama tokkorraa du'aahii ol fuudhee furmaata lammii kanaaf laatu danda'a waan ta'eef bakkuma jirtanitti akkuma amantaa keessaniiti hundumti keessaniyyuu du'aahii waliif kadhadhaa du'aahii lammii kennaafis godhaa isiniin jechuun jaaladha. Caaltuullee egaa baga gammaddee baga baate jedhaanidha. Akkasumas tokkokkii isii irratti illee inshallah ni deebiti jennee abdii qabna. Akkasuma garaa FBT'n illee ni deebiti intarneetii isii wanni jechuu baate. Biyyatti yookaan gammachuu aadaa lammii akkanaaf duuba qabaa jettee waan dhiphinnaa fi waan dararaa achi keessatti dabarsiisa hundumayyuu akka dagattuuf bira dhaabbannee baga galte baga nagaan baate waan biraa jechuun miti baga nagaan baate baga nagaan baatee irraa haftee dararaa san irra oontee nagaan galte jechuudhaan hamilee ta'aafidha jajjabeessaadha isiniin jedha isin jaaladha isin kabajaa obboleewwan koo. Akkasuma viidiyoo kanallee laayikii gochuudhaan sheerii gochuudhaan na bira dhaabbadhaa isiniin jedha jaalalaa fi kabajaadhaa isin gaafadhaa isin jaaladhaa isin kabaja hamtuun isin hin argini hedduutu akka isin kabajaa hordoftoota koo fi dinqisiifattoota koo akkasumallee hiriyoota keessanii sheerii na godhuudhaan chaanaala kana naaffee affeeraa isiniin jedha hundumti keessanii karaa waasaappiitiinis karaa telegiraama chaanaala koo. Hiriyoota keessan kan qabda hundumayyuu keessaa sheerii itti godhuudhaan naaf affeeraa na jajjabeessaa isiniin jedha fuulduratti waan gaggaarii akka qabadhe isiniin dhufu na jajjabeessaa isiniin jedha viidiyoo irratti hin dheeressu turtii gaarii aga viidiyoo biraatiif walitti deebinetti assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu turtii gaarii.